Hello, akkam jirtu? Nagaa keessanii ani Dr. Yoossan Abarraati. Akkuma beekamu dhimmoota fayyaa hawaasummaa adda addaa irratti kan waliin mari'achaa turreerra. Har'a wanti nu ilaaluuf deemnu dhukkuba hawaasa biratti dhukkuba abbaa sangaa jedhamuun beekamu yookiin antiraaksis jedhamee kan beekamu kan waliin ilaallu ta'a. Egaa wantoonni nuyi har'a ilaaluuf deemnu waa'ee dhukkuba kanaa tokkoffaa irratti dhukkubni kun maaliidhaan nama qaba kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Kana malees karaalee kam kamiin dhukkubni kun kara namatti darbuu danda'a. Akkuma beekamu beelladoota irraa kara namatti kan darbu baay'inaani. Akkamiin karaa kam kamiin beelladaa namatti darbuu danda'a kan jedhuu fi erga darbe immoo mallattoolee akkamii agarsiisuu danda'a kan jedhuu fi kana malees dhukkuba kana ittisuudhaaf namni hawaasni maal gochuu qaba? Erga qabamne immoo yaala akkamii argachuu qaba? Yaalli isaa maali? Kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Akkuma jalqaba isiniin jedhe dhukkubni abbaa sangaa yookiin antiraaks jedhamu kuni kan namatti dhufu baakteeriyaa gosa baasilas antiraaksis jedhamu kan namatti dhufudha. Egaa baakteeriyaan kuni beelladoota baay'inaan beelladoota erga qabe booda beelladoota irraa kara dhala namatti darbuudhaan namarratti dhukkuba kana kan fidudha. Egaa kunis karaa kam kamiin daddarba kan jedhu tuttuqiidhaan tuttuqqii gogaa ta'uu danda'a yookiin karaa argansuutiin ta'uu danda'a. Akkasumas nyaata nyaannu yookiin foon beelladoota dhukkuba kanaan qabamanii nyaachuudhaan beelladoota dhukkuba kanaan qabaman tuttuquudhaan akkasumas hafuura isaan baasan kara keessatti fudhachuudhaan baakteeriyaan kun kara qaama keenyaa seenee dhukkuba abbaa sangaa yookiin baasilas antiraaksis jedhamu kana nutti fiduu danda'a jechuudha. Egaa dhukkubni kunis erga qaama namaa seenee mallattoolee adda addaati kan inni agarsiisu. Kunis karaa seenee irratti hundaa'a. Akkuma jenne yoo kara gogaa seenee waan nurratti bahu waan qaama keenya irratti akka madaa wayii bahu kan dhukkubbii hin qabne wayii ta'uu danda'a. Kan biraa immoo yoo karaa argansuutiin baakteeriyaa sun seenee qaama argansuu keenya irratti miidhaa fide hafuurri nu ciccituu fi hafuurri nutti ciccituu ho'a qaamaa akkasumas qoma dhukkubbii qomaa kana agarsiisuu danda'a. Yoo karaa nyaata nyaannutiin yookiin foon beellada dhukkuba kanaan qabame yoo nyaanne immoo gara nu teessisuu ho'a qaamaa fi mallattoolee biroo nurratti mul'isuu danda'a. Egaa kan biraa akkuma dura jenne erga mallattoolee kana ofirratti argine maal gochuu qabna kan jedhudha. Atattamaan akkuma beekamu atattamaan gara mana yaalaa deemuun furmaata isa jalqabaati. Garuu ittisa isaatti irratti osoo xiyyeeffanne gaariidha. Hawaasni ittisa isaatii fi qulqullina yookiin tuttuqqii loon dhukkuba kanaan qabaman jedhamanii shakkaman irraa of eeggannoo gochuu fi foon isaanii nyaachuu dhiisuudhaan yookiin immoo naannolee antiraaks yookiin abbaan sangaa kun ni jira jedhamee yaadutti kittibaanni kennamutu jira. Kittibaata isa fudhachuudha. Kan biraa immoo namni jechuun tuttuqqii beellada dhukkuba kanaan qabame tuttuqqii qabu tokko kara mana yaalaa dhufuudhaan qorichoota kennamaafiin jira. Isaan fudhachuudhaan ofirraa ittisuun ni danda'ama. Egaa galatoomaa jechaa yaada keessan yookiin gaaffii qabdan koomentiidhaan nu barreessuu dandeessu. Akkasumas gaaffii waa'ee fayyaa hawaasaa garaagaraa irratti akkasumas dhukkuboota biroo kan beelladoota irraa kara namaatti darban irratti gaaffii yoo qabaattan koomentiidhaan gaafachuu dandeessu. Anis akkan isin deebisu abdiin qaba. Galatoomaa jechaa yuutuubii kiyya sabiskiraayib sheer gochuun nu bira dhaabbadhaadha. Mata duree biraatiin yeroo itti aanu haga walitti deebinutti nagaa ta'aa. Thank you.